عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني جرجرتو المان رمو قالي وني في جارون إتلا الدنيا رتر كنتني بقيني كتا أنا يروبي سام جرتني كيسا إتنجه سنجتا أني تموتو بيرا ورجي تموتو بيف ماتي تاتن هدو تكجلتو ما ورجنا هارا رفتنا مقوتا نتداول مماتي كي تا سبسكرايب لايك شير كوچون دغتنا سنجرا ورماتي كي تا نمو لايك يرو هندا تا سنجرا غافيو قواتن كومنتي جلتي غافتا سنجرا akkasuma warri subscribe gonuuf gootanii jechuudha. Yeroo subscribe gootan hanga tokko hanga danda'ame viidiyoo daawwadhaa. Yoo viidiyoo isin hin daawwatin ta'e subscribe bichaa gootaniiti yoo isin irraa baatani subscribe keessan duubatti isin faana baha jechuudha. Sida kana ta'eef kaafama hanga tokko hanga isin danda'ame dhageeffadhaatii akkasii subscribe godhaa. Yoo gaafii qabaatan comment jalatti gaafadhaa isin jira. Hadda wanti an qabadhee isin dhufee dawaa yeroo xurii laguu yookiin naaniin marsaa laguu nutti dhufee nu dhukkubu akkamitti dhukkubbisan ofirraa akka nu dhukkubne goona kan jedhu yookiin pireedii ka jedhamu isas waan afran takka qabadhee dhufeera waan ofii kiyyaalee itti fayyadamu deebi'ee waan warri wajjin galus itti fayyadaman jechuudha. Isin niif ta'a jedhee isin qarqara jedhee fidee qabadhee isin afuutiin dhufe jechuudha warra shamarraniiti. Inni asitti argamu kuni qorofudidha. Namni kun ammoo filfil aswadiidha. Kun ammoo girfaa matxuuna yookiin daarsii yookiin qarafaadha. Inni kun ammoo habba soodaadha jechuudha. Akkanatti waliin dalagne yeroo xurii laguu nutti dhufu yen dhukkubbisan akkan dhukkubne goona ka jedhu walii ilaalla. Ittiin keessan maqmoo wajji haa ta'u. Akkuma argitani malaagaa sukkaaraa jechuudha. Maankaa sukkaaraa gimmaasha absuudaa jechuun absuudaa gurraacha namni wallaaleen jiru yookiin habba soodaa yookiin habba barakaa isa maankaa gimmaashaanis hin geenu nuusa xiqqoosaa jechuudha. Itti kun nabsa. Inni kun ammoo filfil aswadiidha. Isallee akkuma argitan kinoo hanguma kana jechuun baadhisnu nuusa maankaati. Ammas inni kun ammoo qurufudiidha yookiin mismaar habbaati mismaar ka jedhu isas akkuma argitan kinoo hangana maankaa gimmaasha maankaa sukkaaraa jechuun maankaa sukkaaraa wallaaleen jiru. Amma ammoo wanti itti godhanu girfaa yookiin qarafaa yookiin daarsii isa ka jedhamu. Ammas kino innis kunis gimmaasha jechuudha. Gimmaasha sirriitti goone nuusa jechuudha habba. Isa akkanatti itti goona. Amma wanti ittiin akkamitti ittiin dhugama yookiin yoo jedhame bunaan dhuguu dandeettanii buna arabii gaawaa warra arabaa arabiin dhuguu dandeettanii feetan shaayii dhuguu dandeettan jechuudha. Akka tole jechuudha akka isiniif tole gaawaan illee dhuguu dandeetta shaayiin illee dhuguu dandeettan. Isa kanatti finnee shaayii kenna finnee itti naqanna jechuudha. Nama shaayii itti fide itti naqeera. Akkanatti goonee dhuguu dandeenya. Dhukkubbiin nutti dhukkubu nutti dhagahamu nu dhiisa jechuudha. Nu dhukkubu fakkeenyaaf namni tokko hedduu sirriitti dhukkuba. Yoo dhukkubeetiin jedhe namni tahamiila namni fayyadamuu hin dhabamu. Tahamiila ammoo amma fakkeenyaaf biyya arabaa kanatti irra argama malee biyya keenyatti haga argamu ta'e Allah alam irraa wanta beeku takka hin qabu. Kanaayyuu bidila tahamiila fayyadamnu araba jalalaalee tahamiila fayyadamu irra biyya keenyattis yoo galle waan argamu kana fayyadamuu dandeenya isiniin jedha. Waan ofii kiyyaallee fayyadamu waan maatiin mana keessa wajjin jiru itti fayyadamu jechuudha. Sanii miti yoo jettan girfaa bichaa mataa isaatti girfaa bichaa fayyadamuu dandeettanii dhukkubbii isinirraa dhukkubbii akkasii isin dhukkubu isinirraa hambisa jechuudha. Daqiiqaa muraasaa fi isin dhukkubee ka'ee bakka isa kana dhuddanii jennaan bakka yooma san isin dhiisa jechuudha. Baay'ee hin turu. Kanaafuu itti gadhaatii fayyadamaa akkanatti isin jira manni keenya muluutti itti fayyadama jechuudha. Duraan ijoollee shamarranii arabdoota tahamiila fayyadamanii bakkee isin fuutee galteen illee beekuun illee intala tiyata mana wajjin galu irratti argee ishitu galee kana waan akkanaa kana naa godhi jetti gizee hunda bakka gizee hunda kana dalagaa fi booddee anillee achumaan ofii kiyyaa jarrabee laalee jarrabee jennaan dhukkubbii isin dhukkubu nama hedduuf keessa dhukkubu jira nama midhaan hin nyaachifne jira nama midhaan ol deebisu jira
hedduu isaa dawaadha itti fayyadamaa isiniin jedha karaa salphaan dhukkubbiin isin dhiisaa asumatti gabaabsaa viidiyoo isinirratti dheeressu waan wajjin turtaniif galatoomaa isiniin jedha subscribe like share gochuun dagatina gaafii yoo qabaattan koomentii jala gaafadhaa isiniin jedha assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh